Ya Oromoo akkam oltan bultan viidiyoon kun akkaataa X irratti sagalee hawaasa kennaa taanu gabaabumatti isin mul'isuu fi X kana already buufattanii jiraattan isa kan tuqaa wayitii as geestan bakka search jedhu kara gajjallaa kana waan mana fakkaatu kan akka jiru tuqaatii bakka bar san irratti qubee MN ka jedhu kataba qubee MN jettanii yoo katabdan profaayila santuu ka awwalaa santuqaa wayitii santuu tan linkii kanatu jira qubee MN.org jedhu kaas bira buluudhaan katabame isa yoo tu'in websaayiticha sinu geessaa ka qubee MN qubee Minnesota jechuudha san irratti ammoo Twitter akka argitan adiidhaan katabbii jirtutu jira gurraachaan katame isa dubbisaa nambara ammoo tokko lama ka jedhu diimaadhaan harka bitaa irra katabame isinitti hima san jechuun nambaroota tweetii meeqatu jira ka jedhu isinitti agarsiisuu fi tokko lama keessa taliillee akka track gootanii kamtu bu'ee kamtu hin buune addaan beetanii fi kanaaf amma buusuu fi ani wannaani godhu nambaruma kanaasii tuqaa tweetiin kiyya asitti dhufee qophaa'ee yoo wanitti edaa jiraadhettidha kun amma kara profaayila kiyya dhufeera jechuudha post keedsan tuqaa tweetii awwalaa buusee jechuudha kalammataallee tuqee postii tuqaa hin buusaa sadaffaallee tuqee post ka jedhu kana draaftii bireekeeru postii sanin tuqaa hin buusaa jechuudha tweetii sadii kanneen buusee jechuudha already akkasumatti gaddeemnee tweetiilee kanneen maraa 18 buufnaa jechuudha because of time ani video kanaaf jecha haganuma isinitti mul'isa ka afaan Oromoolee deemtanii achi tuqxanii ka afaan Oromoolee tweetiilee jiru attiin qamaaf jahatu jira isallee buustanii jechuudha kanuma tuqaa post gootanii jechuudha erga sanii tweetii kana wayitii awwala buustanis dubbisa waan hawaasi keessa jiru wayitii ammoo spaceii keessa walitti dhufnu waan kanneen mari'annaa takka lama jennee akkaataa hawaasaa kennaa sagalee taanu strategize godhannaa jechuudha as keessaa bahu top right corner X kana tuqxanii baatanii achi keessaa yoo amma profaayila kiyya irratti ani deebi'u tweetiilee nama reefu kana achirraa page irraa buuse asin na eegaa jechuudha 3 minutes reefu kana ka buusaa ture jechuudha kanaafuu akkanatti tweetii yookaan immoo postii sagalee hawaasa kennaa ta'uu dandeenya katabuu hin barbaachisu edit godhuu hin barbaachisu kunniin already compose godhee data bakka adda addaatii ka guurre irraata biyyoolessaa irraa biyya keessaatii deetaalee sagalee waan hawaasa kenna deemaa jiru dhugaa isaa waan katabameedha dubbisaa understand godhaa irratti hirmaadhaa isiniin jedha galatooma gaaffii yoo qabaattan kara keessaatiin nu kataba viidiyoolee itti aanu irratti akkamitti ammoo wayitii eega buuftaniin duuba engagement akkamitti guddifnaa Twitterri kun yookaan immoo X ammaa kun maal jechuudha akkamitti hawaasaaf sagalee ta'uu dandeenya keeddu suutumaan waan kanaan dura godhaa baane wal barsiisnaa deema galatooma gaaffii yoo qabaattan again kara keessaatiin nu kataba qubee MN Christek hawii jaatanii lagaraamis ummata asirratti baay'een jiru waan kana profaayila jaraa jalallee yoo deemtan linkiin qubee MN jedhu kun hin jira akkuma akkanatti kushtikii jiraatti argitan irratti hirmaadhaa'edha galatooma viidiyoo kana dheeressuu baachuudhaaf asirrumatti gabaabsaa. Thank you very much for watching. Stay involved, stay woke.